Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota koo akkam jirtu ani nagaa kooti sinillee akka nagaa taataan abdiin qaba marree har'aa xiqilgoomanii foon ruuza keessa goonee akkamitti akka hojjetan isinitti agarsiisa like share comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha inna marree kallattumaan jalqabaa qabee hanga xumura ga'u isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo marree deebi'ee dhufee jira. Nyaata foonii fi nyaata foonii shunkurtii adii shunkurtii diimaa itti godhee fixee jira. Isa kana nyaata har'aa biyya keenyatti qaaqisintiin isa jennu san xiqilgoomanii jennee isa waamnu sanii inna xiqilgoomanii foon wajjin hojjechuuf duraan dursine xiqilgoomanii hidhiinaa erga dhiqneen booda bishaan bareedisiitti irra godhannee raawwanneet xiqqoo affeellaa jechuudhaan amma kana affeelee jira xiqqoosa affeelee jira maaliif akka foon wajjiniin maramuuf jechuudha. Inna asitti maarree kinoo isa kana qopheeffadhee jira amma manfuu fi harkatti kaawwadhee tanaan harkatti kaawwatanii maru. Inna mureetii astakaakkalee jira jechuudha. Mureetii astakaakkalee jira. Isa muka isaa isa kana irraa akkatti isa kana irraa mureetan muka kana hin maramu. Inna qimamiiwwanis immoo qimamii anitti godhee qimamii gurraacha itti godhee jira. Isa kanatti jechuudha isa foon kanatti. Qimamii ayinataa torba itti godhee jira jechuudha sababa alatti isa jedhamu sanii qimamiin asis hin jira Itoophiyaas hin jira qimamii adiis itti godhee jira jechuudha qimamii adii itti godhee jira. Inna itti godheeti fixee jira amma maruu qofatu na hafe jechuudha foonicha kana xiqqeessee isa kana keessa godhee kanan maruu jechuudha maree kaza waan hundaa itti godhee lazayitiitti itti godhee ashabootti itti godhee qimamiis itti godhee intini maqaasaa kana rooziin immoo odoon affeelamin miicamee erga guggugeen booda jechuudha hunda isaatu walitti mammakee itti godhee jira ani. Inna amma isa kana manfuu fi harkatti hidhadhee nan maraa jechuudha. Maree tanan bareedisee keessa godha. Kaza umarratti loomii gimmaasha itti cuufamu qaba jechuudha. Marree amma akkamitti akka maramu isinittan agarsiisa na waliin tura. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo kinoo maruu qabee jira. Innaa ta'u bareedistii keessa tartiibaniin taa'uu qaba. Umarratti yoo maree fixe hin ilaaltu jechuudha. Kabajamtoota koo marree deebi'ee dhufee jira. Kinoo mareetii fixee jira. Amma isa kanarraan kanan itti godhu naanaa jechuudha. Naanaa jedhama. Daakuu isaati jechuudha. Daakuu isaati kan itti godhamu. Xaasitee bishaan xiqqeessitee itti godhachuu qabda jechuudha. Bishaan itti baay'isuu hin qabdu. Xiqqeessitee itti godhatta jechuudha. Xaasitee loomii itti gootaa loomii xiqqashuushee jechuudha. Kun loomiidha. Loomii cuufamee taa'u jechuudha. Itti baay'isuus hin qabdu. Inna nyaatichi kuni foonii fi xiqilgoomanii Itoophiyaattis hin hojjetama. Asitti warroonni Arabaa hin hojjetanii waan ta'eef baay'ee mi'aawaa itti fayyadamaadha. Waan hundumtuuyyuu itti godhamee xumuramee jira. Amma qadaaduu qofa isa kana akka dafee bilchaatuuf qadaaduu qabna jechuudha. Ittaasinee qadaada isa kana qadaannee kaza marree dhaggeeffattoota kabajamtoota jaalatamtoota koo like share comment gochuu hin irraanfatinaa na jajjabeessuu hin irraanfatinaa nyaanni kiyya kanarraa kana fakkaataa isinii jedha. Itoophiyaa keessa isin jira waan ta'eef itti fayyadamuu ni dandeenya. Irra caala garuu namoonni Itoophiyaa hin hojjetanii kan itti fayyadamu namoota biyya Arabootaa jechuudha. Araboonni baay'ee itti fayyadamu viitaaminii hedduudha kan of keessaa qabu. Inna xiqilgoomanii fi foon guyyaa har'aa hojjedhee kana fakkaataa share like comment gochuu hin irraanfatinaa na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Bye like comment godhaa na jajjabeessaa baay'ee sin jaalladha sin kabajaa.